Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaalu strain kan jedhu waliin ilaala. Akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa barnoota darbe keessatti waa'ee maalii ilaallee turre? Waa'ee stressii waliin ilaalleeti turre. Stressiin foormulaan isaa maal? Force over area jennee waliin ilaalleeti turre jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan. Tensile or compressive stress equal to force over area. Force ishiin kun gaa maal jechuudha? Perpendicular cross section area ti jechuudha. Perpendicular cross section area ta'uu qaba forcein irratti nuti apply goonu jechuudha objectii sana irratti. Asirratti gaa tensile or compressive yoo ta'es tensile yoo ta'e jechuudha. Formulaan isaa stressii kanuma jechuudha. Force over area dha. Force over area yeroo harkifamus yeroo waxxaramus akkasuma immoo yeroo walitti qabamus yeroo walitti buttan jechuudha. Objectii san formulaan stressii kanumadha jechuudha. Yeroo harkistanis yeroo walitti buttanis jechuudha objectii tokko. Stressiin formulaan isaa force over area dha jechuudha. Asirratti immoo strainiin immoo maayini change of L strainiin jechuudha. Change of L over L nootiin. Ishiin kun change of L dha. L nootiin immoo ishii kanadha jechuudha. Kana jechuun original length dha jechuudha. L noot ishiin kun original length. Tensile or compressive strain maani change of L over L noot. Egaa asirratti kun yeroo tensile yeroo jennu gaa yeroo harkifamudha, yeroo waxxaramudha jechuudha. Compressive immoo yeroo kamidha jechuudha? Yeroo walitti harkifamu yookiin yeroo walitti butamu jechuudha. Yeroo walitti dhiibbamu. Formulaan isaa innis kanuma jechuudha. Yeroo harkifamus yeroo walitti dhiibbamus strainiin formulaan isaa maal ta'a? Change of L over L nootidha jechuudha. Asirratti change of L isa kam ta'a? Ishii kana ta'a jechuudha. Asirratti change of L kun ishii kana jechuudha. Length ishii kana gidduu jirtu. Itti buteen isinitti agarsiisa. Kun change of L dha jechuudha ishiin kun. L nootiin isa kam ta'a? Asirraa yoo ilaaltan L nootiin kunuunsa kana ta'a. Asii kaasee haga asii kan jiru jechuudha. Kana jechuun original length isaati. Yeroo humna apply irratti gootan immoo asiin asii gadee yeroo walitti dhiibdan objectii kana maal ta'a? Lengthiin isaa dhufee asitti galaa jechuudha. Lengthiin isaa dhufee asitti gala. Kana jechuun L finally jechuudha kun. Ishiin kun L finally. Kana jechuun immoo ishiin kun immoo ishiin kana gidduu jirtu kun immoo change of L dha. Yeroo walitti compress gootan yeroo walitti dhiibdan jechuudha. Yeroo walitti harkiftan change of L akkamiin argattu? Change of L equal to maal ta'a? L not minus L finally jechuudha. L finally ishii kanadha. Kun yeroo walitti compress gootan jechuudha. Yeroo walitti dhiibdan objectii kana. Yeroo immoo adda harkiftan tensile yeroo ta'u jechuudha. Yeroo waxxaramu jechuudha. Objectiin kun change of L jechuudha. Asirratti isinitti agarsiisa sammuu. Kun asirraa jechuudha. Asirraa akkuma argitan ishiin kun original length dha. L nootii jechuudha. Yeroo harkistan jechuudha. Akkuma argitan forcein karaa lamaa irratti apply gootan miti. Asiinis gadi harkistu. Asiinis gadi yeroo harkistan maal ta'a? Hojjaan isaa ni dabala jechuudha. Hojjaan isaa ni dabala. Gara kanaatti dabala. Kun gara olitti seelee dabala. Iddee kana ture. L nootiin iddee kana ture. Yeroo harkistan immoo maal ta'a? Humna irratti apply gootan maal ta'a? As dhufaa jechuudha. Ol harkifamee ol dhufaa jechuudha. Change of L isa kam ta'a? Ishii kana ta'a. Yeroo kana immoo change of L yeroo barbaaddan maal ta'a? Change of L jechuudha. L final minus L not change of L argachuuf jechuudha. Kun L finally kana jechuun L finally jechuun asii ka'ee haga asiitti jechuudha. L nootiin immoo ishii kana jechuudha. Original length isaa jechuudha. Kanaafuu change of L argachuudhaaf asirraa jechuudha. Yeroo tensile jechuudha. Yeroo harkifamu yeroo waxxaramu jechuudha. Change of L maal ta'a?
change of L wal qixa maal ta'a? L final minus L nootii ta'a jechuudha. Yeroo compressive ta'u immoo maanni change of L jechuudha. L not minus L finalii ta'a jechuudha. Ishii kan akkasitti qabadhaa. Kanaafuu gaa strain maal ta'a? Change of L over L nootiidha. Asirraa gaa strain kana yeroo barbaaddan maal ta'a? Change of L kun ishii kana jechuudha. Length ishii kana gidduu jirtu jechuudha. Ishii xiqqoo kana change of L over L nootiin immoo isa kana jechuudha. Original length isaa jechuudha. Kunoo isa kana asii ka'ee haga asiitti. Straining jechuudha. Straining L nootii ta'a. Yeroo maal ta'us jechuudha. Yeroo compress ta'us, yeroo tensile ta'us, yeroo tensile ta'us asitti jechuudha. Inni kun tensile ta'a. Maal ta'a? Straining jechuudha. Straining kan isa kana change of L straining jechuudha. Change of L over L nootii ta'a jechuudha. Straining. A strain is a dimensionless no unit quantity because it is a ratio of two similar quantities. Straining jechuudha dimensionless dha. Unity hin qabu jechuudha. Sababni isaa maaliifi? Ratio unitoota wal fakkaatanii lamaati jechuudha. Asirratti akkuma argitan formula ishii kanarraa jechuudha. Change of L over L nootiidha miti. Inni kun unity isaa maanni meetiradha. Inni kunoo akkasuma inni kunis meetiradha. Kanaafuu meetiraan badhaa jechuudha. Kanaafuu dimensionless jechuudha. Straining dimensionless no unity dha. Unity hin qabu. Stressing garuu unity qaba moo hin qabu? Unity qaba jechuudha. Innis maanni Newton per meter square. Kun stress dha jechuudha. Stress unity isaa kana ta'a. Straining garuu unity hin qabu. Sababni isaas gaa it is the ratio of two similar quantity. Ratio quantitoota wal fakkaatanii lama waan ta'eef jechuudha. And is a measure of how much the object has been deformed. Akkasuma immoo maal safara jechuudha. Objectiin hagamiin kan isaan deformed ta'an, hagamiin kan isaan jijjiiraman kan jedhu kan nuuf safaruudha jechuudha. Eenyu? Straining hagamiin objectiin kan isaan deformed ta'an, hagamiin kan isaan jijjiiraman kan jedhu kan nuuf safaruudha jechuudha. Stress is applied to the material by external agent, whereas strain is the material's response to the stress. Maanni stressing maal jechuudha? External agentiin yookiin immoo humna alaa irratti dalagaa'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa ilaaluu dandeessu. Objectiin kun ni jira miti. Objectiin kun ni jira. Objectii kana humna alaa irratti dalageessitu. Humna alaa yeroo irratti dalageessitan maal ta'a? Change of L ni jira. Change of L ni jira jechuun gaa straining jira jechuudha. Forsiin kun otoo alaa irratti hin dalagaa'umne ta'eeti straining jira. Straining hin jiru kan jechuun change of L hin jiru jechuudha. Change of L hin jiru jechuudha. Osoo forsii irratti hin dalageessine ta'e, humna alaa osoo irratti hin dalageessine ta'eeti straining hin jiru. Straining hin jiru jechuun change of L hin jiru jechuudha. Change of L hin jiru jechuun strain hin jiru jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Straining jiraachuudhaaf humni alaa irratti dalagaa'uudha qaba. Kana jechuun stressing jiraachuudha qaba jechuudha. Straining jiraachuudhaaf stressing dirqama jiraachuudha qaba. Egaa humni alaa irratti dalagaa'ee maal ta'uu qaba jechuudha? Change of L jiraachuudha qaba jechuudha. Asirratti maal jennee turre barnoota darbe keessatti jechuudha. Stress equal to F over A dha. Force over area dha. Force maani perpendicular to cross section area dha jechuudha. Stressing formulaan isaa kanadha. Maal jenneerra barnoota darbe keessatti? Stressing force fi cross section area irratti kan inni hundaa'u jenneerra. Forcing jechuudha.
Foorsii isarratti dalageessinee fi humna isarratti dalageessinee fi cross section area kanarratti kan inni hundaa'u maaltu stressiin. Strainiin immoo maalirratti hundaa'a jechuudha? Length ishii kana change of L irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Strainiin walqixa maanni change of L over L. Strainiin immoo maalirratti kan hundaa'u jechuudha? Change of L irratti kan hundaa'u. Asirratti egaa stressiin foorsii fi area irratti kan hundaa'u jenneera. Egaa waliin laallatu otoo hin taane hariiroo waliin qaba. Kana yeroon isiniin jedhu stressiin jiraatu malee strainiin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Barnoota darbe keessatti maal isiniin jedheen ture? Stressiin foorsii fi area irratti kan inni hundaa'u isiniin jedheetan jira. Strainiin immoo length irratti kan inni hundaa'u. Change of L kanarratti kan inni hundaa'u jechuudha. Strainiin kan inni dhufuu danda'u stressii yoo jiraatedha. Humni alaa yoo irratti dalaga'ee kan inni jijjiiramni length jiraachuu danda'u jechuudha. Hariiroo isaa akkasitti hubadhaa. Hariiroo waliin qabaa jechuudha. Strainii fi stressiin hariiroo waliin qaba. Egaa stressiin jiraatu malee strainiin hin jiru jechuudha. Humni alaa irratti dalagaa'u malee. Humni alaa yoo irratti dalagaa'u malee change of length hin jiraatu jechuudha. Ishii kana akkasitti hubadhaa. Egaa strainiin maateriaalii irratti kan hundaa'udha jechuudha. Strainiin jechuudha. Sababni isaas egaa objektii garaagaraa humna walqixa otoo irratti dalageessitanii change of L isin argattan garaagaraadha jechuudha. Kanaafuu strainiin maateriaalii irratti ni hundaa'a jechuudha. Itti aansuudhaan key konseptii ilaallu. Key konseptiin maal jedhaa? Strain is a dimensionless quantity that gives the amount of deformation of an object or medium under stress. Maanni strainiin jechuudha dimensionless quantity yookiin no unity jechuudha. Unity hin qabu jechuudha. Sababni isaas maaliif jechuudha? Maaliifidha? Ratio quantitoota wal fakkaatan lamaati waan ta'eef jechuudha. Strainii kanaaf sababni isaa jechuudha. Itti aansuudhaan example 3.3 kana ilaallu. Innis maal jedha? Find the tensile stress. Find the tensile stress when a force of 9.8 Newton acts over a cross section area of 2 times 10 the power of -3 meter square. Asirratti maaltu nuu kennameera? Forsiin nuu kennameera jira. Innis meeqadha? 9.8 Newtonidha. Areaan immoo 2 times 10 the power of -3 meter square. Egaa kan nuti barbaannu maala? Tensile stress jedha barbaanna jechuudha. Egaa formulaan keenya maalni? Kana ta'a tensile stressiin yeroo barbaannu egaa force over area. Forsiin keenya meeqadha? 9.8 Newtonidha. Areaan immoo kun ishii kanadha. 2 times 10 the power of -3 meter square dha jechuudha. Asirraa salphumatti kana ishii kana kanaaf hirtuu jechuudha. Sana booda maal argattu? Ishii kana argattu. Akkasumara kan isa rakkisu miti jechuudha. Itti aansuudhaan example 3.4 haalaallu. Innis maal jedha? When a weight of 98 Newton is suspended from wire of length 3 meter and a diameter 0.4 millimeter, its length increases by 2.4 centimeter. Calculate tensile stress and tensile strain. Asirratti egaa maal barbaadaan jedha? Maal calculate godhaan jedha? Tensile stressii fi tensile strainii barbaadaan jedha. Asirratti egaa maaltu nuu kennameeti jira? Weightiin nuu kennameeti jira. Weightiin egaa kana jechuun forsiidha jechuudha. Forsiidha. Kana jechuun forsiin jechuudha walqixa m g faana walqixa miti re? Formulaan forsii jechuudha. Kuni maasiidha. Kun maasiidha. Kun immoo gravitational force jechuudha. Gravitational force. Kun walqixa eenyu faana walqixa? Weightii faana walqixa jechuudha. Kanaafuu weightiin akka forsiitti weightii jechuudha akka forsiitti fudhannaa jechuudha yeroo kana.
Kanaafuu foorsii wal qixa wayitii faana wal qixa. Kun asirratti solution irratti isiniif barreessitee jira. Kan biraa immoo maaltu nu kennameeti jira? Leengiziin nu kennameeti jira. Original leengizii kana jechuun L nootiin 3 meetiridha jechuudha. Kun asirratti solution irratti isinii kaa'eeti jira. Diyaametiiriin immoo nu kenname kana jechuun diyaametirii yoo nu kenname achirraa eeriyaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Achirraa eeriyaa barbaaduu dandeenya. Diyaametiiriin 0.4 millimeetirii. Diyaametirii kana gara maalii jijjiirtu? Diyaametirii jechuudha gara raadiyeesiitti jijjiirtu. Raadiyeesiitti yeroo jijjiirtan lammaaf hirtu jechuudha. Diyaametirii lammaaf yeroo hirtan maal argattu? Raadiyeesii argattu. Kana egaa 0.4 millimeetirii kana lamaaf yeroo hirtan meeqa argattu? 0.2 millimeetirii argattu jechuudha. 0.2 millimeetirii kana immoo gara maal jijjiirtu? Gara yuunitii waaltaatti jijjiirtu jechuudha. Yuunitii waaltaa kan leengiziitti jijjiirtu jechuudha. Kana jechuun gara meetiraatti jijjiirtu jechuudha. Gara meetiraatti yeroo jijjiirtan akkasiin jijjiiramaa jechuudha. Kana jechuun raadiyeesiin keenya meeqadha? 0.2 millimeetira ture. 0.2 millimeetira sana immoo gara meetiraatti yeroo jijjiirru meeqadha? 0.2 times 10 to the power of -3 meetira ta'a jechuudha. Asii iskuweer isheettu kana balleessa. Kana ta'a jechuudha. Maaltu? Raadiyeesiin jechuudha. Asirratti egaa eeriyaa yeroo barbaannu kan sarkilee jechuudha. Eeriyaa paayi r iskuweeridha. Paayiin meeqadha? 3.14dha. Arriin keenya immoo meeqadha? Meetiraan yeroo keenyu 0.2 times 10 to the power of -3 meetira jenneerra. Kanaafuu iskuweerii qabdi asii. Iskuweeriin kun as jirti. Maal gootu? Ishee as keessaa kana iskuweerii gootanii erga iskuweerii gootanii immoo ishii kanaan baay'istu. 3.14dhaan baay'istu. Sana booda maal argattu? Kan argattu jechuudha. Innis meeqadha? 6.28 times 10 to the power of -7 meetira iskuweerii argattu jechuudha. Egaa amma eeriyaa arganneeti jira. Eeriyaa arganneeti jira. Change of L'in immoo meeqadha? 2.4 centimeter. Maaliif asirratti maal nu kenneeti jira? It is length increased by 2.14 centimeter. Kanaan dabalee jira. Original lengthiin kan jechuun L nootiin 3 meetiradha. 3 meetira ture. Kanaan dabalee jechuudha. Haga kana dabale. 2.4 centimeter kana dabalee jechuudha. Kanaafuu change of L'in 2.4 centimeter ta'a jechuudha. Kanaafuu 2.4 centimeter kana immoo gara maalii jijjiirra? Gara yuunitii waaltaa leengiziitti jijjiirra jechuudha. Yeroo jijjiirru gara meetiraatti jechuudha. Seentimeetira kana gara meetiraatti jijjiirru meeqa ta'a? 2.4 times 10 to the power of 10 to the power of 2 meetira ta'a jechuudha. Kanaafuu change of L qabna. Eeriyaa qabna. L nootii qabna. Foorsii qabna. Kanaafuu tensile stressii barbaaduun nunni bu'u jechuudha yeroo kana. Tensile stressii maani? Force over eeriyaadha miti. Forsiin keenya meeqadha? Kanadha jechuudha. 98 niwutoonidha. Eeriyaan keenya immoo kamidha? Kanadha jechuudha. Kanaafuu isa kana foorsii isa kana eeriyaa kanaaf hirtuu jechuudha. Yeroo kana akkuma dura isiniin jedhe egaa maanni foorsiin mg faana wal qixa jechuudha. Wayitiidha jechuudha ishiin kuni. Kanaafuu eeriyaadhaaf hirtuu jechuudha. Eeriyaan keenya kanadha. Yeroo hirtan isa kana kanaaf yeroo hirtan meeqa argattu? 1.56 times 10 to the power of 8 Newton per meter square argattu jechuudha. Tensile stress. Tensile strain akkuma argitan tensile stressin maanni unity qaba akkuma argitan jechuudha. Unity kan qabudha. Tensile strain immoo change of L over L nootidha. Change of L meeqa arganneerra? Isa kana arganneeti jirra. Isa kana arganneeti jirra. Change of asirratti ishii kana sirreessa. Negative ta'uu qabdi asirratti ishiin kun jechuudha. Asirratti ni dogoggore. Asirratti negative 2 jechuu qabdu. Gara seentimeetira ishii kana jechuudha. Gara meetiraatti yeroo jijjiirtan 2
0.4 times 10 the power of negative 2 meetira ta'uu qaba jechuudha. Asirratti ishiin kun kanaafuu ishii kana sirreessa. Kanaafuu change of L keenya kanadha. L nootino siriidha jechuudha. Asirratti gaa maal ta'a kuni 0.008 ta'a jechuudha. Tensile strain asirratti unity hin qabu jechuudha. Maaliif gaa ratio unitoota wal fakkaataniiti waan ta'eef jechuudha. Asirratti meetiraan waan baduuf. Kanaafuu unity hin qabu jechuudha. The amount of elongation of the wire due to the suspended load is 0.008 kana ta'a jechuudha. Akkuma argitan unitless dimensionless dha jechuudha tensile strain. Ol deebinee exercise kanaan dura kan hin hojjenne ni jira. Isa waliin hojjennu exercise 3.1 jechuudha. If you apply equal force on a copper and silver wire of equal length and thickness, can they stretch equally? Explain. Maanni asirratti kopparii fi silver wire jechuudha. Shiboo kopparii fi silver jechuudha. Equal length kan qabanii fi akkasumallee thickness isaa wal qixa kan ta'e stretch hogootan humna irratti lageessan yookiin walitti compress gochuus ta'uu danda'a yookiin stress gochuus ta'uu danda'a. Wal qixadhaa kan isaan ta'anii jedha. Egaa maateriyaaliin kun garagara jechuudha. Kanaafuu wal qixa miti kan isaan stress ta'uu danda'an akkasumallee compress ta'uu danda'an jechuudha. Yeroo humna irratti dalageessan garagaradha jechuudha. Kana waliin ilaallee turre. Ittaan sudhaan immoo exercise 3.2 ilaalla. What is meant by tensile stress and compressive stress? Maal jedha? Tensile stress maani kan harkifamudha jechuudha. Kan harkifamu asirraa yoon isinitti agarsiisu kunoo isa kana ilaaltan asiin forcein irratti apply kan ta'u ni jira. Asiinis asii olee kan irratti apply ta'u ni jira. Yeroo kana gaa maal ta'a jechuudha? Hojjaan isaa ni dabala jechuudha. Leengiziin isaa ni dabala. Duroo kunoo normal leengiziin kana ture original leengiziin jechuudha. Yeroo humna asiif asiin irratti dalageessuun maal ta'e leengiziin isaa ni dabale jechuudha. Kanaan maal jennaani? Tensile stress jennaani. Tensile stress. Compressive stress no. Asirratti maal jedha? What is means by tensile stress and compressive stress? Tensile stress isinitti meeqatu hin jira. Compressive kun immoo kan walitti dhiibamu jechuudha. Kan walitti dhiibamu. Akkuma argitan kunoo isa kana fakkeenya fudhachuu dandeessu. Asiin forcii asii gadi irratti apply gootu. Asiin immoo asii olee irratti apply gootu. Yeroo kana maal ta'a? Leengiziin isaa maal ta'a? Ni hir'ata jechuudha. Kun akkuma argitan dura kana ture. Original leengiziin isaa kana ture. Yeroo humna irratti dalageessitan gaa compressor hogootan maal ta'a? As ta'a jechuudha. Ni gabaabbata jechuudha. Ni gabaabbata akkasumallee ni furdata jechuudha. Isa duraarraa ni furdata. Inni duraa immoo maal ta'a? Ni dheerata. Maal ta'a jechuudha? Ni dheerateetu qallata jechuudha. Garaagarummaan isaa kana jechuudha. Garuu foormulaa ittiin barbaadan immoo tokkuma jechuudha. Tensile stress isaa ta'u compressive stressinis foormulaa ittiin barbaadan tokkuma. Innis maani force over area jechuudha. What is the formula to calculate the compress strain? Calculate kan ittiin gootan jechuudha. Compressive strain jechuudha. Compressive strain maal ta'a? Formulaan isaa change of L over L naught jechuudha. Kana ta'a. Kan ittiin isin barbaadan jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Barnoota itti aanuun summary sectionii fi akkasuma immoo review questions kan jedhu kana waliin ilaalla. Yaadaa fi gaaffii qabdan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.